Ashama akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu ani nagaa koo galata rabbii isinoo fayyaa keessanii nageenyi rabbii bakka jirtan isiniif baay'atu daawwattoota koo har'aan kana ummata keenya irraa waa dubbadha ummata keenya hacuucamaa jiran kanarraa waa dubbadha hinni garuu duruma har'aa miti waan kaameraan baaseef malee jechuu barbaadne isarraa waa dubbadha ummata keenya kana isaan baay'ee dararamaa jiru har'aan tana waan kaameraan fuullee baaseef kanaaf biyyatti keenya beektanii abbuma barbaadetti yeroo ammaa tana fa'aa jechuudha abbuma barbaadetti halkan sitti seenee birrii fiddisiin jedha birrii waati kennuu baatte yookiin filmoo kee daa'ima kee takka fuudhanii bahu yookiin abbaa kee fuudhanii bahu dirqama kaa ati asiin hojjan dalagdaa birrii sana hin kennitaa maatii keessa jalaa du'uurra maallaqa sana kenniteet yookiin abbaa kee yookiin obboleessa kee baraarta waan akkana nanarra geera isin beeku malee nanarra geera waan har'aan tana kaameraan baasteef yani viidiyoodhaan isaan baasaniif nitti fakkaatin inni viidiyoo waraabessuun dhugaa rabbi baay'ee ulfaadhu jedha maaliif xiqqoo shirre miidhama keenya namni argadhee yaada ollee namni nu hubachuu baate maaltu nu hubataa miti kan hojjanne ka namumaaf laanna dhugaa rabbi ana fi kiyya akkasi ayin hojjedhu ani obboleewwan koo na jalaan miidhamin jedhitanii obboleewwan koo bakka isaan sodaachisanii akkana goona oganaan jedhan maallaqaan obboleewwan koo adaan maaliif anarra ga'ee jira sin hin beeku garuu waan akkanaa kana jechuudha namni tokko gaaffii gaafatee biyyattii dhalate keessatti gaaffii gaafatee deebii hin argatu gaaffii maa gaafattaa abbumti barbaade sitti seenee waan fe'aa fudhatu akkanatti ofiisaatii dafqee fidee qabeenya sanatti dhufe akkamitti zim jedheetu namni duuriyyoo namti fe'e ollatti seenee maallaqa koo yookiin immoo qabiyyee koo fudhata an akkatti fidenatu beeka'u kun biyyi seerri hin jiru heerri hin jiru akkamitti ta'a amma abbaan kun namuma dhiitamu akka daa'imaatitti dur ogaa mana barumsaa barfannee dhufne jilbifadhaan hin jedhu hamma garuu hin jiru numtiyyuu yeroo ammaa kana hin jiru hamma abbaa guddaa kana nama guddaa kana jilbifadhu ogaa jedhuun jechuudha deebiin gaaffii gaafate deebii sana doon gaafatin jechan jedhuun akkana namni beekumsa qabu akkana namni aangorra jiru mana barumsaa maaliif deemire waa hubachuudhaaf akkamitti namarraa gaaffii fi deebii fudhadhee namaaf immoo akkas hawaasa kiyyaaf hojjedhadheeti kunuu beekumsa hin ta'in dhugaa rabbi inni garuu beekumsitti sanaan boona ta'a kanaan beeknu waan tokko waan hin jedhu beekumsa kan namaa kennus kan namarraa fudhatus rabbiin tokkicha har'aan tana waan taanu hin beeknu inni nama guddaa kana waggaa dhiitu maalitti fakkaata hangoo sana yookiin ittuma fufu bara gaaf takka kecha gaaf takka yookiin gata ta'a akkas ta'uu qabu ummanni hin beeku malee har'aan tana waan kaameraan baasteef miti yookiin ummata jimmaa bichaa irratti miti qofaa irratti miti nama ummata hedduu irratti jira waan akkanaa kun an akkana immoo godhu gosa biraa yookiin immoo afaan keenya an hin beekne miti ani duraan akkasin jedha garuu afaan keenya nama hin beekne miti nama afaan keenya nu wajjin haasa'utu waan akkana godhu akkanani waa qabu waan beekuuf inni mana koo iyyaafatee dhufu ati yoo waa banatte akkatti hojjetattu hin qabdu kana biyyi ani dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba biyya hambaa tana gaara yaada maaliif asitti dimokiraasii qabna dhugaa akka barbaannetti ollee galla biyyattii keenya sanarratti waan akkanaa hin jiru akkatti hojjanneetoo gara manaa gallu hin jiru ani tasaaqaqnee jiraanna rabbiifu biyyattii dhalanne irratti afaan tokko doo haasofnu innumti afaan tokko haasofnu sunu nu miidha haalagaa miti yookiin immoo gosa biraa miti lammiidhuma waan gosa tokko haasofnu jechuudha kanaafiyyuu waan har'aan tana kaameraan baaseef inni kaameraa waraabessuun haa galatoomu garuu viidiyoo waraabessuun haa galatoomu ta'ullee amma waraabuu batus maa eenyu qabna mootummaa qabna mootummaan keenya nuuf iyyamoo faayidaan qabullee haa ta'u amma tokko xiqqoo ishii namni nuuf dhagaa
jecha malee jechuudha. Maatiin keenya akkatti jirutti gariin keenya nam tokko tokko hin beeku. Maatiin keenya akka jirutti rabbi beeka. Dachee dhalatan irraa ka'anii wanta kanaatu jira. Dhugaa rabbiif baay'ee isin ajaa'iba. Lafa kanke lafni kan Oromoo jedhumti isuma Oromoo sanatu lafni kan kee miti ka isin jedha. Maaliif yoo himatte kaamma kaam namichi kuni inni himate waan miidhame yoo himatte nama sirraa fuudhuun qabu eenyutti himatta. Lafe keessana kan namni biraa fudhata kalaas. Kan aaltummaa abbaa keetii kan aaltummaa kaakayyuu keetii tokko dhufee tarra sirraa fudhata. Waan akkanaatu jira Itoophiyaa keenya keessaa waan akkanaatu jira. Waan famee jiraatu fi waan hundumtu keessa madaa qaba. Akkasi gaama nama guddaa kanaan tambarka amma kan abbaa qabeenyaati abbaan gooti ni ummata miskiina miidha. Hangoon suni yoo odoo rabbi beekee kaasa odoo rabbi beekee waa beekanii yaadachuu danda'u. Nama waaqa beeku nama rabbiin beeku malee lafuma ka'ee waan akkanaatti tonan jedhu maaliif seetanii ka ogaan nama guddaa sanaan tambarka jedhu maalitti dhaga'ama sirumayyuu maalitti dhaga'ama daa'ima xiqqashuu seemmoo mana barumsaatti barsiisaan barattoota kun barataa rukuchuun hin danda'amu yeroo ammaa hin jiru seerri hin jira kaa jenneeti maaf na rukuttaadhaan oo seerru jiraachuu baate maaf na rukuttaadhaan waan akkanaan jiru amma nama guddaadhaan tambarka kanaan miti ogummaa isaa hin cimsatu beekumsa isaa hin cimsatu nama oo kabajee beekumsa isaa hin cimsate ummata kabajee ummata isaa jaalate afaan takkaasee maal jedhe akkasitti cuuca maal jedhe dhiita asittan si dabaddabaa ani nama ajaa'iba dhugaa rabbi ummatuma keenya iyyuu xiqqoo shinan taasisa isaan akkasitti taa'an sun iddoo isaan ogaa akkasitti tambarka maaliif tambarkaku maaliif sababni isaa maali? Akana garuu ani mootummaan maal akka hojjechaa jiru rabbi naa beeku. Uummanni hojjetanii akkatti guddatan hin qaban. Waa banattee akkatti hojjettu hin qabdi tasaa qaqxee kun akkana jalaa ta'a kun akkatti jalaa miidhama kun akkana jalaa ta'a jechaa hojii hojjetta. Malee ani firiidamiidhaan firii taatee tuni biyya kiyya jettee kun immoo hojii kooti jettee hin hojjettu akka attuutti waa'oo banattee akka attuutti baatee galta maalika gizuma namichi sun jiru nu wayye ani gara kootitti yoon irree baay'inaan akkasitti akka ammaa kanatti sirriitti miidiyaas beekuu baadhee sirriitti beekus baadhee yeruma duraa sana malla soggaa jiru sana wayya dhiyyaadha akkasi waan akkana kanatti ummata keenya miidhamuun Oromoodhuma keenyatti afaanuma keenya naasa'utu nu miidha maaliif kuni namni ani warrumti isaanumti afaan keenya dhageenye kuniyyuu hin taasisu ani duraan isaantu nu miidhan se'ee agga lakki miti amma miti argee waan argeefan harkaan ugaasitti seenan uffata isaanii jijjiirrataniiti innumti si wajjin hin dhugee oolee bulu uffata isaa jijjiirratee fidi maallaqa sin jedhaqa maaliif dhadhabaadha hanqaban itti kennanii oo qabaachuu baatan immoo ookiniif nama tokko keessa tokko fudhatanii deeman ookiniif daa'imanii ookiniif biyya arabaati immoo nama hin qabanii giddi ishii kaffalti kaa nama ookiniif haadha kuna jala ajjeesu jetti fuudhanii cakkatti fuudhanii deemu ookiniif abbaa ishii fuudhanii deemu maallaqa sana giddii kaffalti kaa maaliif na jala ajjeesu immoo dhugumayyuu dhan ajjeesan kanaafiyyuu maallaqa sana giddii kaffalti kaa ana kana godhu bilbilaati isayyuu maallaqa hin galchitu abbaa kee akkattan ajjeesa maallaqa hin galchitu haadha kee akkasittan ajjeesa siin jedhe afaan loga tokko du'a yaasuufnu jechuudha. Ijoolleen takka isuma isaan kanumaaf hojjechuun hin danda'ama. Anu fi kiyya akkasi. Biyyatti alatanirraa buqqa'anii lafa horatanii itti akaakilee fabaabilee arganii dhiisanii maali ani dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'iba maal akka hojjechaa jiru mootummaan ani rabbi naa beeku. Rabbi naa beeku dhugaa waaqa. Rabbiin iddoo sodaatanii gaara warroon akkana kun godhanis iddoo rabbi sodaatanii iddoo hojjetanii daf qofiitiin bulanii rabbiin jaalata.
waan marraa kan argatan ani hin beeku isaantu beeka. Dafqa kee akkasitti dhammaate kana nama saamanii isaan fooqidha miliyeenan fooqi bitu waan akkana waan argeefan. Dafqa namaatiin anumaan qabne quluxaa duuriyyeen akkasitti haadha keenya jeessa yookiin obboleessa keenya jeessa jedhu. Asii maallaqa giddii keeti kan argita. Amma barbaadan gaafatu immoo isayyuu dabaddaba rukuchaa jechuudha. Yaati ka dirqama keetii obboleessa keessan yookiin obboleettii keessan hadaannachuudhaaf in kennita maallaqa. Inni mootiin Finfinneerraa fooqeetti hin bita. Dafqa namaa sanaan jechuudha. Rabbiin hin jaalata. Har'aaf keessa jiraata yoo ta'a meebi. Waan akkanaatu jira biyyattii keenya keessa. Waan dhokatee jiru hedduutu jiru. Waan hedduu.